Doftoota jaalatoo daa'imtu miidiyaa guyyaa dheengadda aartoo hospitaal waliigal magaalaa Nageellee Booranaa daa'im sadii ta'etti duraan isaan geenne ture. Har'a ammoo aarsuuni waajjirri fayyaa godinaatii fi waajjirri dhimma dubartii godinaa dubbisuu dhufuu jiraachuu dhageenya. Nulleen tan qabannee amma hospitaalatti argamne jira. Xumur qoomii tanaatti itti dhiyaadhaan waliin turaasanii. Fatamaa waajjirri fayyaa godina Booran baha. Galatooma duraan dursee haramii keessaniitiin ergasanii ergaaf deeggarsa. Aadhiteen nata hospitaala deettee yeroo amma hospitaal jirtu akka bira dhaabbannuuf isanii nu dabarsitan irra kaane har'a akka waajjira fayyaa godina Booran bahaatiif waajjira dhimma dubartiif daa'imman ni godina Booran bahaatti nulleen guyyaa har'a aarteen darbe qaallichaa ta'ee ijoollee sadii hospitaalatti deettee amma hospitaal jirtu gaafachuu fi waan dandeenyu akka bira dhaabbannuuf gad dhufne yoo dhumnu yaa'u kanaan dura bakfagoo ana gumeel dalloo kiiloomeetirii 35 oli lafa tajaajila fayyaalleen baay'ee irra fagoo ta'e irratti achi qubatti argamte. Tajaajila fayyaa ammoo hasila argachuu qabdu dhaabbileen fayyaalleen baay'ee irra fagoo fulaan isin jirtulleen sentarii magaalaa kanallee irra baay'ee fagoo hospitaala amma jirtallee irra baay'ee fagoo yaa kanaan dura dhaabbata fayyaatti hordofamaa turte ataatute ammoo akka dhiyeennatti deettuu fi karaa ogeeyyii fayyaatiin ergaan dabreefi ture. Ammoo yeroo qophooftee sa'aatii ammaan tanitti da'uu geettutti gara dhaabbilee fayyaa dhiyaachuurra dhabuurra kakaate yeroo ammaa hospitaala waliigala Nageellee Booranaatti opereeshinii ijoollee dhiira sadii teette armatti tajaajila argachaa jirti. Yaa namni keenya bakka fagoo irra dhufan kun inni dirallee ittiin dhiyaatan waan taateef deeggarsa adda addaa barbaada. Nulleen kanuma irra kaane isan duraan dubbisaa turtan irra kaane akka tasaa waajjira dhimma dubartiif daa'immanillee waliin waan jira wal dubbannee aartan bira jiruu qabnaa jenne har'a hospitaalatti argamne jirra. Kanuma wal qabatee waan akka isii barbaachisa ka deeggarsa barbaachisa meeshaalee adda addaa akka qulqullina barbaachisa akka saamunaa adda addaa ta'uuti waan akka firaashii rafanii ta'uuti ansoola adda addaa ta'uuti uffata qorraa birdilibsa adda addaa ta'uuti. Akkanumallee namni baadiyyaa kun waan bishaan itti waraabbatan iddoon xiqqaa qabaachuu danda'a. Kanaaf waan akka saafaa, waan akka baaldii, waan akka jarkaanii, waan haadhataan agisiin yoo orma baate achitti hin galtu. Akka danda'amata ittiin ejjuu dandeettu waajjira kan lamaan irra walitti baafnee har'a dhufnee ni jirra. Kan callaa doontanii achi galtu waan akka sukkaarii, waan akka majaanii wayii waan dandeenyu bira dhaabannee jirra. Kan callaa doontanii waajjira lamaan irra qarshii 10,000 wal magalaatti qarshii 20,000 harqabannee fi hin dubbifna fulaa hospitaalatti argamne jirra. Yaa namni keenya gorsa ogeeyyii fayyaa dhaga'ee namni fagoo jiru yeroo gara dhaabbilee fayyaa dhufe tajaajila fayyaa fulaatti dhiyaatatti akka da'u yoo kan hin ta'in ammoo rakkoo namni ga'uu dandeettu waan taateef isiilleen silaaduu jalqaba irratti ogeessa waan ogeeyyiin fayyaa jessuun dhageette dhiyootti argamte dhaabbilee fayyaa keessatti yeroo hordofamte tajaajila argattee turteeyyuu. Sabab kana fageenya irra kaka'e amma ijoollee deettu karaa opereeshinii danda'uu dandeettee jirti. Uummata keenyallee yeroo taanuuf gorsa ogeeyyii fayyaa dhaga'e yoo rakkoon akkasii jiraatti namni ilmaan akkasii garaa qabu yeroo gara dhaabbilee fayyaa dhiyootti isaanitti dhiyaatutti dhiyaate akka hordofamuu fi yeroo barbaachisutti ammoo da'umsaaf akka qophaa'u erga dabarsuu barbaanna. Maqaan kiyyaa Shukkee Godaanaati. Gaafatamtuu dhimma dubartiif daa'immanii godina Booran Bahaati. Guyyaa irraa wanni asitti argamnee fi obboleettii ta'een darmii qaallichaa deettee hospitaalatti waan argamtuuf isii gaafachuu dhufne deettee illee daa'ima sadii ijoollee dhiiraa deette. Kanaaf wanni kun hin baratamne amma yeroo gabaabduus sadii dahuun afur dahuun mul'achaa jira. Bata'uuti hinna waaqati wanni cufti. Kanaaf isi ilaaluu dhufne. Yoo as dhufnu obboleettiin teenna lafa fagoo bulee taffii irra dhufti. Bulee taffii yoo dhuftu laf tajaajili fayyaa irra fagoo jiru. Achi dhuftee ata waaqayyoon gargaaree opereesyoonii yadeette amma wanni isii barbaachisa. Maani jenne waajjira fayyaa godina Booran Bahaa fi dhimma dubartiif godina Booran Bahaa waliin taane maanti isii barbaachisaa jenne waan harka qabnuun dhufne innisii waan qabuun iddakkeedhaan kaani isiin geettu wanni nuuf inni kunini arraaf garuu hin dandamachiisaa waan jenna qabannee dhufnee jechaadha. Fuuldurallee waaqayyoon nu gargaare waan qabnuun caasaa qabnuun haga sadarkaa gandaatti bakki isiin itti galtutti
cina isii dhaabachuu fi hordofuulleef waadaa asumaan seenee dhaamsammoo ani ijoollee teenta dubartoota awwalee teenna dhaamu wanni akkana yoo uumamtu ulfa nagaatiyyuu yookaan ulfuma aadaa ka tokkum duraan baratamee dahaaniyyuu irra kaasanii haga guyyaa wanni kun itti hafte daa'ima kun itti hafe irra jalqabe tajaajila fayyaatti deemanii laallatanii fayyaa ofii fayyaa daa'im suni laallachuun dirqama. Galata mootummaa keenna ekstenshinii fayyaa ganda keessa jiranii gandi keessa jiran gorsa fayyaa isaan irra fudhatanii itti dhiyaatanii agnami itti dhufuun fi namsuni dhaqanii waan akkanaati yoo wanni dikkoo isaan quuqalleen jiraatte waan akkana gara keessatti natti dhaga'ama ees deemuu qabaa jedhanii deeggarsa fayyaa akka gaafatanii irraa argatanii nutis qaamii heenka waan kan hojjetu gam fayyaatiin deemanii man haadholee ulfaa haadholee hoosisa rakkoon gargara qunnamuu danda'a hanqinni nyaata jiraachuu danda'a yeroo gara keessa jirtu rakkoon gargara qunnamuu danda'a waan ta'eef bir dhaabatanii waan danda'aniin qabeenyaan beekumsaan karaa gargaraatiin deeggaruuf dhaabbatii keenyas fedhii qaba uummatii keenya akkasitti ammoo hubannoo argate akka waliin jiraanne laftan waliin guddis kadhalateellee nagaan akka jiraate waliin guddifachuu dandeenya nam fayyaa qabu daa'im fayyaa qabda waan ta'eef fayyaa waan hundaayyuu bu'uura kanaaf bu'uura fayyaa kanarra dhaabatanii namni fayyaa ofii eegate fayyaa daa'imni isaa eegatu qulqullinni naannoo isaa eegatu waliigalatti akkan dhaama fayyaan fayyaa keenya eegannuuti jedha ulfaadha.